Inni taanu jecha play jedhu P irraa ijaarama miti. P sound jechaa jirra waa'ee isaa haasoo jirra. So fakkeenyutuma hojii ilaaluudhaaf akka more clear nu ta'u jechuudha. So play jechi jettu taphachuu jechuu yoo ta'e mee himaa kamirraa ijaaruu dandeenya. Let's play now yoo jedhamtu let us ka jedhutu let's ta'e so shorten ta'e jechuudha. So let's play now yoo jedhamtu ko amma haa taphannu kaa jechuudha jechuun haa taphannu. Let's play now amma haa taphannu. Okay, atas jechuudha. Inni kun immoo do you play football nama wayii gaafatu jirta. Do you play football? Kubbaa miilaa ni taphattaa jechuudhaaf. Do you play football? Inni kun she loves to play. Isheen tapha jaalatti jechuudha. Isheen taphachuu jaalatti yookiin tapha jaalatti. She loves to play. Okay, kun immoo kids play outside. Kids play outside. Outside. Kids play outside. Ijoolleen alatti taphatti yookiin alatti taphatu jechuudha. Next, inni taanu paper jedhu. Paper waraqaa jechuudha. So I need paper. Waraqaa na barbaachisa. Fold the paper yoo jedhamtu waraqaa kana dachaasi jechuudha. Fold the paper waraqicha yookiin waraqaa dachaasi. This paper is white. Waraqaan kun adiidha jechuudha. Okay, white jechuun adiidha mire. Tear the paper. Waraqaa ciri yookiin dhoosi adda murii jechuudha walumaagalatti tear jechuun. Okay, alright, amma immoo maalitti dhufnee Ingiliffa keessa jechi ni jira ka jedhu. Jechi silent P wanni jedhamu ni jira ka jedhu ilaalla jechuudha. Is there any words with silent P? Jechi Ingiliffaa kan P'n isaan dubbifamne jechuudha. Silentii kan ta'u ni jira ka jedhuudhaan wanti adda baafachuu qabu. Okay, deebisaan isaa yes, there are few English words where the letter P is silent. Jechoota muraasaatu jira kan letteriin isaa P'n isaa jechuun hin dubbifamne jechuudha. Silentii ta'ee irra kuta. Oduma jiru hin dubbifamne seera akkasii qabna jechuudha. So these are not very common. Baay'inaan hin argamu yeroo hedduu waan baratamaadhaa miti. Garuu but here are the most important ones. Kanneen asii gadi kun kanneen barbaachisoo ta'an kanneen silentii ta'anidha jechuudha. Kanneen irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Okay, eenyu isaanis jecha kana astrology hin jennu maal jechuu qabna? P silentii dha jennee hin dubbattu P. So psychology jenna jechuudha. Psychology. Akkaataa namni itti barraa'e kun akkaataa sagaleedhaan barraa'edha jechuudha. Phonetic transcription jedhama. Phonetic transcription jedhama. So akkanatti slash godhamee barreeffamee yeroo hundaayyuu jechuudha. Yeroo waan akkanaa agartan kuni sagalee itti barraa'edha jechuudha. Jechichi kana akka itti barraa'e immoo kana jechuudha. Psychology. Amma jaadha jechi D fi lakkoofsa sadi fakkaatu walirratti G jedhama. Okay, G akka jedhu kan taasise isa I kana jechuudha. Psychology. Kam jenna? Psychology jenna malee psychology hin jennu jechuudha. Kana jechuun definition isaa dubbifachuu dandeessanii it is a study of human mind and behavior. Waa'ee sammuu ilma namaatii fi amala namaa kan qoratu jechuudha. Jechi biraa jechi inni taanu maal jedha kuni? Psychic jennaan. Psychic jedha jechuudha. Barreeffamichi sagalichi jechuudha akkanatti barraa'a sagaleedhaan kun. Okay, kun immoo leetariidha akkuma agartan qubeedha. Sagaleen isaa akkana jechuudha. Psychic malee psychic hin jennu jechuudha. P'n dubbifnu jechuudha. Okay, a person who claims to sense beyond normal ability. Okay, kana jechuun nama dandeettii namootarraa olitti jechuun waa seensi godhu wanta fuulduraa afaan beeka jedhee usee waan arge kan haasa'u jechuudha. Okay, maal jedhaniin? Psychic jedhaniin. Okay, jechi inni biraa silent P ka jennuun jechuudha. P kan hin dubbifne jechuudha. Jechoota akkanaa kana jechuudha. Maal jedhaa? Pneumonia jennaan jechuudha. Pneumonia jenna malee pneumonia hin jennu jechuudha. Maal jenna? Pneumonia. Asirratti pneumonia. Okay, kana jechuun maali? Serious lung infection.
Kuni madaa'uu sombaati jechuudha. Pneumonia qaba. So I have pneumonia yoo jette amma isaan qaba jechuudha. Madaa yookiin infection sombaa jechuudha. Inni taanu jecha kana akkamiin dubbifna? Piin saayilantii taati hin dubbattu jechaa jirra. Okay? Akkamiin dubbifna saniifu tirraa kaafna jechuudha. Maal jennee dubbifna? Tell me jennaan. Okay? Pitolami osoo hin taane tell me jennaan. Maal jechuudha? It is an ancient Greek astronomer. It is an ancient Greek astronomer. Kana jechuun warra urjii fi kanneen qorannaa warreen urjii fi plaanetoota irratti qorannaa gaggeessan kan Greek. Okay? Jechi inni biraa maal jedha kunoo? Psychiatrist jenna? No, psychiatrist jedha. Psychiatrist jennaan jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? A doctor who treats mental illness. Doktora nama maraatee wallaanu jechuudha. Maal jedhaniini? Psychiatrist jennaan jechuudha. Okay. Walumaa galatti wantoota kana usneetuma akkanumatti P silent goona jennamoo seera qaba. Alright, seera qaba. Seerri isaas maali? The P is usually silent when it comes before S, N, or T. Yeruma hundayyuu jechi sagaleen jechuudha. P jedhamtu tun leeteriin isii yoo jalqaba jechoota sadeen kanaa dhufte, S duraa yoo dhufte, N duraa yoo dhuftee fi T duraa yoo dhufte hin dubbifnu jedha sagalee P tana. Kun seera qabachuu qabna jechuudha. Fakkeenya wajjii yoo ilaallu ta'e S wajjii yoo jennu kana fudhadhu. Jechuma kana fudhadhu. S tu dura jira. S duraan dhufte taanaan P'n hin dubbifamtu. Okay? Psychiatrist jenne S marraa kaana jechuudha. P'n silentidhaan dubbattu. N duraan yoo dhufte jedha. Sunoo kami. Kana fudhadhu. Pneumonia kennu kana. P to N duraan dhufe so hin dubbifnu. Maal? P hin dubbifnu. Maal irraa kana? Isumarraa kana. Pneumonia. Okay? Kan T duraa yoo dhufte yoo dhufis fakkeenya isuma kana fudhadhu. T duraan P tu dhufe so leetarii T duraan yeroo hundaayyuu P yoo dhufte dursite P san hin dubbisnu jechuudha. So kana jechuudha walumaa galatti. Okay? Isa kana akkamitti dubbisname? Psychology jettanii dubbistan argattan jechuudha. P'n hin dubbatu jenne. Okay? Isa kana akkamitti dubbifna? Psychiatrist jettanii dubbiftan argattan jirtanii. How about this? Pneumonia yotan argatanii jirtanii. That's all for today. Kutaa irraatiif nuuf gaha. Kutaa itti aanu sagalee B jedhamtu qabannee dhufna. Akkasumatti tokko tokkoon ilaallee finnaa jechuudha. So walumaa galatti viidiyoon kun kutaadhaan kan itti fufu ta'a. So kutaa jalqabarraa hamma xumuratti dandeenyee waliin kan xumurru yoo ta'e kana booddee Ingiliffaa sirriitti dubbisuun yookiin akkasuma dubbachuun jechuudha. Pronunciation isaa sirriitti eegdee haasa'uun sin dhibu jechuudha. Maaliif qubee fi akkitti barraa'ee wal adda ta'e jettee hin yaaddoftu jechuudha. So kutaa itti aanu hamma deebinee wal agarrutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.